hanga maallaqa ittiin biyya Arabaa ani si geesse sana hanga naa deebiftutti ati gara biyya kanaatti yoo deebitee dhufte dhukkubsachuu dhiiste waan barbaadde yoo taateyyuu ati biyya kana biyya Itoophiyaatti gaafa dhufte anatu si galaafata anatu lubbuu kee baasa maallaqa ittiin deebiste sana dura naa deebisii malee waa'ee dhukkuba kee natti hin himatiini. Obboleessadha kuni kan kana jedhu jechuudha. Haadha wajjin alatan dhiiga ofiitu murtoo akka kanaa namatti murteessa jechuudha. Garuu obboleettiin kun du'a hin oolle lubbuun ishii dabartee jirti jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii dhugaa dubbachuuf halli namaa jechuudha baay'ee jijjiiramee jira. Bakka akkuma barri kun jijjiirame namnis wajjin jijjiiramee jira. Bara kana obboleessis bara kana haatis bara kana obboleessi haati obbolawwan hundi firri hin jiru jechuudha. Firan qabdu keessattuu shamarran biyya Arabaa firan qabdu jechuudha. Fira gaafa birrii ishee nyaatu fira ishee nyaatuu fi birrii ishee nyaaturraa kan hafe fira ishee dhukkubsachiisu fira ishee wal'aanu hin qabdu taasumayyuu jechuudha. Kun immoo shamarran tokko bichaatu hin taane hunda keenya kan ilaallatudha jechuudha. Kuni taateen kun maal seetanii obboleettiin kun maqaan ishee Aayishaa Maccaa jedhamti jechuudha. Dhalattuu Illuu Abbaa Booriidha. Akkuma nama tokko ofan jijjiira maatii kollee jijjiira jettee naman ta'a jettee gara biyya Saudi Arabiyaa dhufte jechuudha. Saudi Arabiyaa dhuftee ishumaatii hojii eegalu egaa nama tokkoof hin milkaa'a nama tokkoof milkaa'uu dhiisuu danda'a. Akkuma nama tokko dalagachuuf mana namaa akka galtee hojjetattaa otoo jirtuuti maallaqa ittiin dhufte sanallee deebisuu hin dandeenye kan isheen ittiin dhuftes immoo birrii liqii yookiin immoo maallaqa obboleessa ishiitu gara biyya Arabaa akka dhuftu ishee godheera jechuudha maallaqa isaatiin. Maaliif boru hojjettee maallaqa kiyya baaftee deebisteetillee anaan gargaarti maatii isheellee gargaarti je'eeti ittiin erge jechuudha. Nama faayidaa barbaadudha jechuudha malee nama ishiif oogee otoo hin taane. Otuma kanaan jirtuuti obboleettiin kun dhukkuba kaanseriin qabamte jechuudha. Dhukkuba kaanserii mormaatiin qabamte Waaqayyo namaa oolchu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Waaqayyooti. Dhukkuba kanaan qabamtee otoo jirtu otuma okfattee hojjettu hin dandeenye. Isheef hin danda'amne garuu oksattee hojjetachuus hin dandeenye maallaqa sanallee deebisuu hin dandeenye. Isa ittiin hojjettu maallaqa hojjetattee harkaa qabdu sanammoo ittiin yaalamte jechuudha. Asitti gaafa mana yaalaa ishee geessan dhukkubni kun ishee irratti argame. Dhukkubni kun ishee irratti argamnaan kalas hospitaala galchan jechuudha. Hospitaala galchanii hospitaala sana keessatti maallaqa ofii ishee harka ishee irraa qabdu hanga harka ishee irra jirutti ittiin yaalamaa turte. Garuu yaalamtus dhukkuba sanarraa fayyuu hin dandeenye. Guyyaa tokko dawwalattee obboleessa isheetti jechuudha. Obboleessa isheetti maatii isheetti dawwalattee anaan hedduu na dhukkubaa jira gara biyyaanan galaa booda yoon galee ganaa reeffa koo galchuurra ammuma fayyaadhaan otoon galee naa wayyaa jetteet maatii ishee mari'atte jechuudha. Maaliif du'uu ishii bartee jirti jechuudha isheen. Innaa gaafa isheen akkas jettu ati hojjettee maallaqa ani siif kenne ittiin biyya Arabaa si geesse kana naaf toon deebisiin gara biyya kanaatti yoo dhuftee dhukkubsattee du'uu miti anatu lubbuu kee baasaa jedhee obboleessadha. Inni akkas jedhu jechuudha. Anatu lubbuu kee baasaa. Maallaqa kiyyan barbaada malee siin hin barbaadnu jechuusaati jechuudha. Innaa kanumaan otoo jirtuu aartee otoo jirtuuti garuu dhukkuba sana damdamachuu waan hin dandeenyeef lubbuun ishee baate jechuudha obboleettiin kun. Lubbuun ishee akka baate dhugaa dubbachuuf diraamaa isinitti hin fakkaatina dhugaa Waaqa jiraata. Diraamaa miti kun. Feekii fakkeessuu laayikii barbaacha yookiin immoo koomentii barbaacha sabskraayibii barbaacha miti jechuudha. Dhugaa Waaqayyooti. Seenaa baay'ee ajaa nama dhibu. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Seenaa namni tokko maal akka ta'e walirraa baratamu jechuudha. Otuma kanaan jiranii lubbuun ishee baate namoonni walitti buufatanii obboleessi suura irratti argitan sun immoo jechuudha. Biyya Saudii keessatti nama waraqaa qabudha. Akka nama tokkuma gashanitti namni yoomiyyuu namatu namaaf qorichadha. Alagaan reeffa namaa gasha malee biyya Arabaa keessatti akkuma beektan alagaatu irra maatii ofiirra alagaatu nama biyya sana keessa jirutu iyyee reeffa namaa biyya galcha jechuudha. Innaa obboleettiin keessa lubbuun ishii darbee jira duutee jirti waan taateef reeffa ishee ni gashinaa je'eetu maatii isheetti himeefi.
nama beeku jechuudha. Gaafa maatii isheetti himuu fi maal goona achumatti owwaalaa maal goona reeffa ishee maallaqa nu sanayyuu nuun deebisne maal goona innan deebisan maatiin ishee hundumti jechuudha. Jechuun obboleessa bichaa miti maatti goona reeffa innaan maallaqa walitti funaanaa jirraa. Isin miti kan maallaqa baasee reeffa mucayyoo kanaa fudhatu. Obboleewwan biyya hambaa jiran hundatu maallaqa walitti funaane obboleettii kana gara biyyaatti ishii gashaa jedhee itti hime jechuudha. Guyyaa muraasa bulanii mee hangamirra geessaniitu maallaqa isin reeffa kana ittiin galchuudhaaf qopheessitan. Hangamirra geessanii jirtu nutti himaa maallaqicha unuuf kenna ishee aan achumatti owwaalaa. Malee ishee reeffa ishee nutti hin fidiinaa garuu maallaqa ishee funaantan nuuf ergaa jedhan maatiin ishee muluu walii galanii jechuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko nama rifachiisa. Gaafa akkas jedhan garuu ijoolleen tole otoo hin jedhiin didanii reeffa kana dhiibbaa godhanii gara biyyaa galchan jechuudha. Innaa gaafa gara biyyaa ishee galchanii ofii tiraanispoortii waan hunda godhee boolee eerpoortii finfinneetti jechuudha. Maatii ishee gaafa waamanii makiina maallaqni gahaa miti waan ta'eef makiina Ayzuuzuutti gaafa reeffa ishee feenee gashina jedhanii maatiin ishee dhufanii akkamitti reeffa bukkee keessanii nu galchitu. Unuuf makiina yookiin immoo baasii ambiraa nuuf godhaa malee reeffaaf nuyi akkamitti makiinaa tokko keessa teenya jedhan maatiin ishees dhufanii dhugaa waaqayyo kadhaadhaan koottaa reeffa fudhadhaa jedhaniiti ala kadhaadhaan jechuudha halagaadha inni ormatu akkas gochaa jira ormatu reeffa mucaa kunuunsaa jira jechuudha. Innaa ufanii jennaan gaafa didan ammallee maallaqni namarraa biddirfamee liqeeffameetu makiinaa mini baasiin ambiraa fuudhameetu reeffaan alatti isaaniif makiinaan ambiraa gu'ameet gara biyyaatti galchan gara Illubbaa Booriitti jechuudha. Innaa achi keessatti muuziqaa banatanii caaffaraa galan jedhan. Mee maallaqni irraa yoo hafe asnaa kenne bajajiin bitadhaa. Ani maallaqa ittiin ishee ergeen barbaada malee ishee miti kan nuti barbaannu jedhan hundi isaanii jedhan. Dhugaa waaqayyo hundumti isaanii walii galanii nuti maallaqa barbaanna malee ishee miti kan nuti barbaannu. Hangam otoo namni nama jibbee jiru hangam otoo nama jibbee saree ufiillee jechuudha. Sareen ufii gaafa nama biraa boqottu saree yeroo hundaa si biraa duuttu saree yeroo hundumaa si bira dhaabbattu gaafa si biraa duutullee nama gaddisiisa garuu ilmi namaa jechuudha. Akkamitti haati deesse ji'a 9 garaatti nama baatte haati tokko nama deesseetiin ilmoo ishee nuyi birrii barbaanna jetti ilmoo ishee birrii aan qayyarti. Obboleessi dhiiga tokko handhuura manii ba'an tokko akkamittiin reeffuma isheettu gammaduudhaa baatanii nama meeqatu reeffa ilma isaa gashachuu dadhabe nama meeqatu bakkeetti hafee jira nama meeqatu maallaqa ittiin galuufii dhabe reeffa mucaakoo argeen du'a ijji koo rarra'aa nafiini je'ee kan reeffa dhungatee awwaallatu hin jiru jo maaloo biyya abbaa ishee haa nyaattu kan jedhuun baay'eetu jira garuu. Obboleettiin kun carraa reeffi ishee biyya galuu argatte dhugaa waaqayyo maatii akka kanaarraa alachuun akkamitti akka nama gaddisiisa dhalachuun totoo namatti hafee dhugaa Kiristoosii baay'ee tokko na gaddisiise bakka shururuu na godhe hamileen jaalalli maatii ufiif qabanillee namarraa hir'ataa adeema jechuudha. Nama akka kanaa yeroo argan garuu waaqayyo maatii akka kanaa namarraa qabu gooftaan jechuudha. Maatii ofii miti ani diinni ufii xalaanni ufiitu. Gaafa namni du'u ani hin beeku akkanitti sabrii obsa qabu jechuudha. Diina ufiifuu nama boossisa jechuudha. Diina nama hin beekneefu haadhoo ufii akkasumas immoo ilmoo ufii maallaqaan jijjiiru maallaqni jijjiirame boru hojjetamee ufuu ni danda'a garuu ilmi namaa hojjetamee dhufa. Ilmi namaa maallaqaan bitamuu danda'a hin danda'u tasumaayyuu jechuudha. Isheenis immoo maallaqa kana itti baalagattee waa biraa keessa galtee otoo hin taane akkuma nama kamii otoo beeloftu otoo eebottu otoo mana namaa keessa otoo dararamtu akkuma beekamu mana arabaa keessatti dhugaa dubbachuuf gaafa mataa nama dhukkubullee akkatti hojiin nama dabbaru akkatti hojiin nama jibbisiisu hin ciistu hin boqattu nama si dhukkubaasii hin je'uun argattu yoo ciifte nama bishaan qorraasitti fiduu hin jiru. Dhugaa waaqayyo akkasittiin isheen lubbuu ishee dhabdee hamma kana obboleessi kun nan salphadhee nama keessaa salphadhee innuman qaana'ee akka nama ofiisaa lubbuu baaseetti salphadheen baasii mataa koo wacii mataa koo indoo
Birrii 400 liqiitti galee jechuudha. Dhugaa Waaqaa birrii 400 liqiitti galeeti obboleessi kun reeffa gashee galata dhabee akkasittiin jechuudha. Okay, ilma namaarra galatan argatan garuu maalumaafiyyuu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa Waaqaa lubbuu ishee Waaqayyo jannata haa galchuufi yaa'u maatii akka kanaa immoo Waaqayyo isaan haa qajeelchu jenna malee garuu wanti je'amu tokko illee hin jiru. Rabbiin Waaqayyoon isaan haa qajeelchu nama akka kanaarra uumamu wanna utuma bakka duruma uumamumti isaatillee namatti hafeeyyuu bareedaadhaan jedha dhugaa gadhee akka kanaarra haadha akka kana obboleessa akka kanaarra dhalachuun dhugaa rabbiiti nama qaanfachiisa garuu. Namni hundi tokko miti jechuudha. Obboleessi gaariinis jira, haati gaariin jirti, abbaa gaarii, maatii gaarii, ollaa gaarii, firri gaariin jira jechuudha. Namni hundi walumatti cakkaanyi miti, namni hundi walitti gadhee miti jechuudha. Garuu immoo wanta maatii baay'ee keessaa gadheen tokko akka kanaa nama qaanfachiisu immoo ni jira jechuudha. Warri maatii akka kanaa qabdanii dhugaa Waaqayyo isin haa eegu waan hundumaafuu. Inni manaan baase nun gatiin Waaqayyo nu haa eegu lafa jirrutti isiniin jedha hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya waan qalbii nama cabsudha. Garuu immoo barumsas namaa ta'uu danda'a namni maal akka namaa ta'e jechuudha. Waan tokko keessa dhaggeeffachuu irraa kan ka'e wanti tokko namaa galaa deema. Na of kolchaa isiniin jedha.